Hello everyone, akkam jirtu hundi keessanuu? Good afternoon. Akkam ooltan? It's a pleasure to be here. Asitti argamuun koo gammachuu guddaadha. My name is Hikma. Maqaan koo Hikma jedhama. Great! Use these greetings to start any conversation. It is awkward. Inni nama aanessa. I am exhausted. Baay'ee naan dadhabe. It is frustrating. Inni nama aarsa. I am confused. Naaf. That's not my responsibility. Sun itti gaafatamummaa koo miti. I will handle it. Ani naan ilaala. No further comments. Yaada biraa hin qabu. Great job. These phrases help you set limits, take charge, or close a... It depends on the situation. Haala irratti hundaa'a, in my opinion. Yaada koo keessatti, as far as I know, akkan beekuti. Great work. I appreciate your effort. Tattaaffii kee naan dinqisiifadha. I will think about it. Waan kana irratti naan yaada. Great job. Try practicing these phrases when... Welcome. Baga nagaan dufte. Sit down, please. Ma'aloo ta'ai. Stand up, please. Ma'aloo qa'i. Great job. Try using these phrases when you greet someone. The market is booming. Gabaan baay'ee ho'aadha. Business is picking up. Hojiin fooyya'aa jira. We are in the red. Kasaaraa keessa jirra. We are in the black. Bu'aa argachaa jira. Excellent.